Marsaa jalqabaa bobba'eer Boshinnigaati waraanni bilisummaa Oromoo WBOn waraana mootummaa Abiyyi Ahmad kumaatamaan hogganoota isaanii waliin koloneelota raayyaa ittisa biyyaa 4 dabalatee hojii ala taasisee jiraachuu himee WBOn duula waraanaa guddaa bobba'eer Boshinnigaa jechuun labse kanaan meeshaalee waraanaa gurguddoo akka dishqaa akkasuma AKM PKM dabalatee sniiparoota haga bombii F1 jedhamtu kumaatamaan boojuu kan himee rasaasni kumoota 10 lakkaamus ammoo guyyoota muraasa darban keessatti qofa qabsoo bilisummaa Oromootiifis galii tahee jiraachuun himame. Konkolaattonni waraanaa dhiheessii waraana mootummaa qindeessan kan akka Oraalii fi FCR paatroolii kurnootaan lakkaaman bobbaa waraana mootummaa akka qindeessuu hin dandeenyetti waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaan barbadeeffamuun hojii ala taasifamanii jiraachuunis himamee jira. Injifannoon Boshinnigaa marsaa jalqabaa kun olala mootummaan joota darban WBOn laafee jira barbadeeffame booji'ame jechaa ture. Qullaa dhaabuu bira taree ammoo mooraa hoggana raayyaa ittisa biyyaa Abiyyi Ahmad keessatti wal dura dhaabbannaa uumaa jiraachuunis dhagahamee jira. Hoggansi siyaasaa fi waraana Abiyyi Ahmad Biraanuu Juulaa dabalatee gama lixa Oromiyaatti imaluudhaan hoggana waraana isaanii yookaan jeneraalota dabalatee qorachaa jiraachuun kan himame. Bobbaan Boshinnigaatis itti fufa jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn koloneelee Oromiyaa hundayyuu hordofaatiin jiras yoo jedhu hoggansi siyaasaa fi kan waraana Abiyyi Ahmad guutuu Oromiyaa keessatti WBO dura dhaabbachuu waan dadhabeef qoratamuu qaba. Jeneraalota dabalatee jechuudhaanis muummee Abiyyi Ahmad warra qoratan bobbaasee jiraachuunis dhagahamee jira. Lola bobba'eer Boshinnigaa kana WBOn meeshaalee gurguddoodhaa fi waraana mootummaa hedduu isaanii boojii harkaa qabaachuun ammoo kan himame. WBOn injifannoo gonfadheetiin jira jechuudhaan beeksisee fuulduratti adeemuudhaan lolichinis itti fufa jechuudhaan ammoo tarkaanfiiwwan jajjabduus fudhachuuf akka jiru beeksisee jira. Lolli ulfaataa WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaachuun itti fufee jira. WBOn zoonii bahaa keessatti Harargee lixaatti humnoota mootummaa barbadeessuus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii bahaa godina lixa Harargee aanaa Ciroo magaalaa godina jala ammoo naannoo Ciroo Qallaa jedhamutti tarkaanfii laalessaan fudhadheen humnoota mootummaa barbadeesseen jira jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn erga duula jabaa labsee maqaa Boshinnigaa jedhuun guutuu Oromiyaa keessatti injifannoo gonfachaan jira jedha. Haaluma wal fakkaatuun ammoo mootummaanis giddu galeessa dabalatee haga lixaatti ABO shan barbadeessaa jirra jedhu. Mootummaa fi WBOn yeroo garagaraatti ibsa laachaa jiraniin injifannoo gonfachaa jiraachuu isaanii yoo beeksisan WBOn zoonii bahaa godina lixa Harargee keessatti humnoota mootummaa hedduu muummeen qabne ammoo barbadeessuudhaan meeshaalee gurguddoo irraa booji'ee jiraachuu beeksisee jira. WBO fi mootummaan duula guddaa labsuu kan jalqaban erga marii marsaa lammaffaa Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture fashalaa'e as ammoo mootummaan jalqaba dursuudhaan duula haleellaa guyyaa 40tti waraana bilisummaa Oromoo WBO balleessuu jedhu labsuus waraanicha balleessuu kan dadhabe ergasii ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBOn duula maqaa Boshinnigaa jedhuun guutuu Oromiyaa keessatti labsuudhaanis haleellaa gurguddoo raawwachaa akka jiruu fi buufataalee waraanaa mootummaa hedduu isaanii barbadeessuudhaan fuulduratti adeemaa jiraachuus himaa jira. Lolli WBO fi mootummaa gidduutti hammaachuun yeroo gaggeeffamaa jiru kanattis uummanni nagaa goolama hamaa keessa galee jira. Hedduun lubbuun isaanii yoo baddu ammoo hedduun qabeenyi isaanii humnoota mootummaatiin saamamuudhaanis hedduun barbadeeffamuu akkuma itti fufetti jira. Baashaggar aanaa dugdaa keessatti waraanni mootummaadha manneen hawaasaa hedduu gubuunis dhagahamee jira. Isin maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo WBO jedhuunii fi ijoollee keessantu bosona jira maqaa jedhuun ammoo qabeenya uummataa humnoonni waraana mootummaa Abiyyi Ahmad saamuu ibiddaan gubanii barbadeessuus itti fufanii jiraachuun himamee jira. WBOn ammoo
ammoo humna kanaan qoladha kan jedhus Oromiyaa bakkoota garagaraatti tarkaanfii fudhachaa jiraachuus himaa jira. Tarkaanfiiwwan amma fudhachaa jiruun humnoota mootummaa barbadeesse jedhus humnoonni mootummaa Oromiyaa bakkoota danuu keessa waan jiraniif uummatarras ammoo miidhaa qaqqabsiisaa jiran jabeessuun itti fufanii jiraachuun himamee jira. Haa ta'u malee gara mariittis deebi'amuu jechuudhaan ammas waamichi darbaa jira. Kanaan duraas ammoo mootummaan gama isaatiin nuti mariif qophiidha araaraan dubbichaa xumurru dhiigni Oromiyaa keessatti dhangala'aa jiru ni ga'a. Oromiyaan lafa waraanaa otoo hin taane lafa nagaa haa taatu jechuudhaanis Pirezidaantii Shimallis Abdiisaa yeroo garagaraatti waamicha gochaa turuun isaanii inni yaadatama. Sanirra dhaabbachuun garuu xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad waamichi araaraa inni kun ammoo kan dhugaa ta'uu qaba. Ofis sobdanii ammoo uummataas hin sobina maqaa waamicha araaraa jedhuun gara marii dhugaattis deebi'aa jechuun obbo Jawaar qaamolee lamaanuu kanaan dura ergaa dabarsanii fi turuunis ni yaadatama. Kana malees ammoo Ameerikaan gara marii marsaa sadaffaatti oboo fi mootummaan qajeeluu qabu jechuudhaan ibsa kan baase woboodhaan ammoo isin mariidhaaf of qopheessa jechuun waamicha godhee turuun ni yaadatama. Garuu haga ammaattis marichi hin jalqabne. Lolichi ammoo akkuma jalqabetti jira. Guutuu Oromiyaa keessatti oboo fi mootummaan lola meeshaalee gurguddoodhaan gaggeessuus akkuma itti fufanitti jiru. Pirezidaantii Puutiin Raashiyaan injifannoo barbaaddu Yukureen keessatti argachuudhaaf meeshaan waraanaa nukuleeraa ishee hin barbaachisu jedhanii jiru. Haa ta'u malee Raashiyaan haala akkamii keessatti nukuleeraa fayyadamuu dandeessi kan jedhu ammallee hin jijjiiramne jedhanii jiru. Puutiin qajeeltoon kun seera yoomiyyuu jiraatudha. Addunyaanuu marsee jiru keessatti maaltu taa'aa akka jiru itti dhiyeenyaan ordofaa jirra jechuudhaan warra lixaa akeekkachiisuu irratti argamu. Haala jiru ilaallee ammoo dhimma nukuleeraa keenyaanis wal qabsiifna. Kuni ammoo shaakala meeshaalee waraanaa nukuleeraa waliinis wal qabata jedhan Puutiin biyyoota Awurooppaa Yukureen tumsaa jiraniif ergaa akeekkachiisaa dhaamanii jiru. Raashiyaan meeshaalee waraanaa nukuleeraa tooftaadhaa fi tarsiimoo jabaadhaan taligaman kan ardii Awurooppaa keessa hin jirre qabdi yoo jedhan ammoo yoo Ameerikaan kan ishee ammoo fiddee kenniteefiyyuu Yukureen keenyas hin ga'u jedhanii jiru. Puutiin Awurooppaan sirna akeekkachiisaa jalqabaa kennuu kan mataa ishee tolchatteetis hin qabdu kan jedhan Puutiin haala kanaan ammoo ofirraa ittisuufillee humnaas hin qaban jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Raashiyaan erga Yukureen irratti waraana eegaltii amma waggaa sadaffaa qabattee jirti. Sababbii kanaan biyyoonni lixaa qoqqobbii hedduu fi jajjabootaan Raashiyaarraas ka'anii jiru. Garuu kun homaatis hin jijjiirre Raashiyaarraa. Yeroo ammaa kana diinummaan Raashiyaa fi biyyoota lixaa akkaan hammaatee jira. Sadarkaa dhala namaa hundaaf ammoo yaaddeessaarras ga'ee jira. Torbaan darbe keessa Pirezidaantii Puutiin biyyoota lixaa keessatti iddoo barbaadan haleeluudhaaf biyyoota kaan ammoo meeshaalee waraanaa fageenya dheeraa irratti haleellaa qaqqabsiisuu danda'an akka hidhachiisan ibsanii jiru. Akeekkachiisni Puutiin kun ammoo erga biyyoonni miseensa naatootaa Yukureen meeshaalee waraanaa biyyoonni lixaa arjoomaniif fayyadamuudhaan humnoota Raashiyaa daangaa ishee keessatti haleeluu dandeessi ammoo jechuudhaan heeyyama kennaniif booddee dhaga'ame. Puutiin yaada kana har'aas ammoo irra deebuudhaan jabeessanii dubbatan. Nutis ammaaf meeshaalee jenne kanneen dhiheessuus hin eegalle garuu mirga guutuu akka qabnu ibsuudhaaf jechuudhaanis warra lixaa yaaddoo hamtuu itti darbanii jiru. Meeshaa fageenya dheeraa deemuu nutis qaama barbaanneef laannee akka isaan isin haleelan goona jechuudhaan akeekkachiisa jabaa dabarsan. Keessattuu biyyoota kanneen meeshaalee waraanaa Yukureeniif kennuudhaan itti Raashiyaa haleelan jedhanii hacuucamaa jiraniif ammoo meeshaalee waraanaa ni kennina jedhan. Kanarratti ammoo ibsa bal'aas hin kennine biyya kamiif akka meeshaa dhiheessanis maqaa hin dhoofne. Ofii Raashiyaan ammoo kutaa addunyaa kamiif misaayila ishee kennuu malti yookiin dandeessiinis gaafiidha. Iddoo ni barbaachisa jennee amanne hundatti bakka feene sana meeshaalee keenya inuma keenya jechuudhaan ammoo Puutiin dubbatan. Akkuma Pirezidaantii Puutiin ibsanitti gaaffii gaafatame kana irratti qorannoo gaggeessaa jirra jechuudhaan TV
biyyattii irratti oduu dhiyeessuudhaan dura immoo kan beekamu Vladimir Putin yoo nu miidhuudhaaf ammoo iyaaltate nutis si miidhuudhaaf carraa bal'aa akka qabnu sirriitti beekuu qabdan jechuudhaan Ameerikaa dabalatee warroota lixaa hundumayyuu akeekkachiisanii jiru.